Hai, sama kafunin nagaa keessanii ijoollee Oromoo maala keessan humna keenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Kottaa asheetaniidha. Asheetaa fi bareeda biraan darbamu jedhama miti. Asheeta kottaati nyaata. Affeerraa kottaadha. Dubbiin nyaatiin kottaa asheeta nyaadhaa ishee. Na gargaaraas immoo kottaati. Kanaaf baay'eedhaan hojjedha waan ta'eef iyyuu. Kottaa na gargaaraas kottaa nyaadhaas. Amma birraadhaan biratti qaba. Itoophiyaatti gannan biratti birraadhaan. Kanaaf kottaa asheeta nyaadhaa. Kan hundaan kana falafalaanidha. Ayyaana abbaa kootii isaanii falafalu minna koo fixachaa jiru kaawwachaa jiru. Waan isin ajaa'ibu kottaa warreen isinitti wareessan silaanan ta'a miti. Innaan biyya arabaa dhufu asheeta miti shunkurtiinuu qullubbiinuu itoo jiran seenu. Bishaan iyyuu kan biyya keenyaa irraa addaan se'ee gaafa dhufee shunkurtiis qullubbiis waa hundayyuu argee jiru jara naaf qopheessanii dhufuu koo beeknaa qopheessanii na eegamu jedhu gaafatti waa hundayyuu argee misiras argee jedhu dhufuu koo beeknaa qopheessanii na eegan baqqaan jedhe. Sila Beirut ka Itoophiyaa keessaa iyyuu gexariishii fakkaatti miti hin beektu warri beektan. Inni amma jedhe jennaani gaafa xinnoo turuu isheen boqqolloo isheen beeqilaa isheen nyaataa wanti hin jedhu jechuudha. Waan hundi isin hawwatanii jiru. Waan hundi isin dharraatanii jiru. Kanaafuu kottaa asheeta nyaadhaan immoo dubbii nyaatinaa. Asheeta beeqilaallee qopheessee fi baradoo keessa galchee gara kenni beeqilaa waan sana ajaa'ibu akkasitti miti kan qophaa'uuni. Farda faana manatti galu maraba faana manatti galu jechuun farda faana manatti galu jechuudha dhugaa waaqa. Fireesaa osoo hin ta'in hin beektu warri beektan kanumatti irraantanii fi akka ilkaan isaaniitti hin jabaannee fi kan hojjeta akkasitti ka'a sana booda kukkutameeti kun hojjetama ruutifame jechuudha beeqilaa. Kan isa isinitti agarsiisne nan baradoo galchuu. Asumaan immoo nyaata nan hojjedha nan beeka jettee silaa maaliif inni nyaata hojjetu nutti agarsiistu warreen jettan jechuudha. Jarri kun faaraadha ganaa hin naqaane jechuudha. Kanaafuu jaalatan faanidha. Kanaafuu immoo maamila isaanii keessaa waraabuu baay'ee nan sodaadha jechuudha. Goomman baxeenaa jettanii jira. Gaafa biyyatti galee isinitti agarsiisa hunda isaatu. Manni keenya immoo waluma bira darteessuma isaanii kushiinaa maatii nagaa waan ta'eef viidiyoo galbii isa TikTok irratti hin argaa jirtu. Kanaafuu gooftaan gooftaa qabaa jedhama miti. Kanaaf inni nyaata jedhu viidiyoo isinii waraabu jechuudha fi gabaabaadhumatti jechuudhaan immoo warreen sabiskiraayib naaf goone sabiskiraayib naaf godha ammallee yuutuubii koonee na sabiskiraayib gootan immoo mallattoo bilbilaa ishee cinaa turtuunii tuqaa jechuudha akkasiin bira gahu. Nan bisha sabiskiraayib naa godhe garuu yoo viidiyoo gadhiisee nama 25 nama 27 ilaala baay'ee nama ajaa'iba. Sooree ajinaalloo. Kanaafuu sabiskiraayib godha. Mallattoo bilbilaa ishee jirtu sillee tuqaadhaani. Sana booda viidiyoo gadhiisuun isin bira qabu jechuudha. Viidiyoo ilaaluu yoo isin dabarachaa jedha banaatuma qabu. Gaarummaa walii waluun koo gatii kaffalii namni gaarummaa walii walii miti kun immoo gatii nama kaffalchiisu kaara baay'ee kan arabaati maabiraatii yoo ta'e. Kanaafuu ilaalaa viidiyoo. Amma yoom fixan dhaloota keessatti nama biyyaatuun asheetuma falfaluu jiru. Nyaachuusaa malee hojii isaanii. Wayyaadha ofii waan meeqa nama dandeessi. Tormaamuu kun waan hunda nama baachisti. Bagatu armeen koo umurii ishii jiruuni tolbuudhaan jirtuuni oolmaadha argee. Namni amma kowaadha isaa rakkisuu hin jiru.
namni immoo hin beekuuf garuu mucaa gaarii na se'amu ishii mucaa gaarii qabdi jedhe garuu immoo namni mana keessatti amma qabaadha isaa rakkisuun dhufee ta'innaa kaffalamaa jira kun argachaa jira rikkii amma gaafan galeen waaqanii bilashii ganama galgala teessee dhufutti baay'ee guyyaanarra dheeratee jira. Kayak waan biraas yoo namsi ittiin deebi'u namsiin koo kun immoo arramumarra jirti. Kota nyaataa isheeta kota nyaataa isheeta kota nyaataa kota na gargaara. Falfala jechuun arrabsoodha miti. Sarsaara. Amma kana gaanii amma iciiftee jarri koo'ee sana booda naachi kaanii waan isin ajaa'ibu keessaanii jarri koo akka daa'ima xinnoo na gowwoomsiti gaafa hojii tirfii wayii fidanii mana boleetti dhadhanaa jiru. Sa'aatii booda mana boleetti dhadhanaa mana boleetti ijoolleen jiru waan ta'eef waan itti dhaquudhaa gaa hojii waan hunda dafee hojjedha. Amma ganama kaanii tokko na fidiini kasaatiin deemnaan mana boleetti keenyaan hin deemtanaa jedha. Amma gamaalin godha siitan kana keessaa latti na ittiin geessee achitti akka oomishni koone nyaanna. Qalbii deebisu isin agarsiisa jechuudha. Achitti akka oomishni golgoleessee dhufnaan jechuudha. Inni isaan irra taa'u yaada iyyuudhaan buna isaanii lafillee gadi baafatu keenya immoo kana kaawwan. Nan du'een kan hunda isaaniif jedhee kan inni utoo nyaatiin. Kanaafuu immoo goddanyoota qofaana deemuu dandeenye. Jechuun guddin isaan godhama keessaa lafa naqacheessitee deema. Amma beeklaa jalaa baafadhee wantoota tokko jedhe kan yaadasaa jiru mulkiyyee waan jedhan tokko warra beektanaa harka nama gurraachisa beeklaan isillee akkasuma garuu isa fixa bakkoon qabu qeensa kun guddisee na kukkuchiisee jiru ani immoo fuufii keewwadhee hojjechuu hin beeku kanaafuu harkumaan hojjedha harka nama bareedaa sana booda qeensa kun namuree qaba maal godhan miskiina. Amma namni caalka nama gaddo banna kushiinaa keessatti akkasittiin nagaraa isheen attume maal naantaan jireenya akkasitti itti taana jireenyi kushiinaan anjitti taana naantaan itti gardaadii wayii naa barbaada waan kiisii yabbatu wayii bakka amma nan dhiise duriyyeessa kokootitti yeroo meetanii faana guddadhaan jedha nan dhiise yaada koon jijjiira. Na barbaada namni sugar daddy keessa furdaa wayii na argee gati komishinii hin kaffalama gatiin komishinii. Kun amma fixee haala kanaan asiin ga'een boru ganama munnaan jedhe talleejee keessa kaa'uusinitti nagarsiisa. Manarraa halkan qixxeen fixee dhugaadha. Amma ajaa'ibu. Garuu mandara deemnee bitanii itti fixe. Kajimaleen kaajaa. Video kana mau jechuudha warreen asheetaa fi bareedee jaalatte Dicaalaa godhame namni akka asheetaaf bareedaa jaalatu ilaalaa
bareeduudha kun jechuuf immoo naan hin jedhina. Bareeduudha sadii maaf natti fudhata. Amma tokko cinaa keessa akkasitti jiru tola akkasitti kan hin bareedeen itoo immoo gadi bareedee yaadaani. Of jecha bara kana osoo of jecha malee namni isin jaju kan isin jaju malee kan isin jaju jiru waan ta'eef of jecha akkuma keessanii nan bareeda fi jedha ani jabduudha fi jedha nan danda'a fi jedha. Nan fokkisaa nuuf jedhe hunduu kan madafee hin fokkifta jedhu bichaadha. Nan bareeda jedhe ammoo eeyyeen hin bareeda kan jedhamu jira kanaafuu nan bareeda fi jedha jechuudha warreen. Macamnya jelas udah deh. Video dulu mantan di sini aku tambah. Izin kudat emang gak ada aku misalnya bicara kan jalan. Mega kaya dari dulu kosan kawa. Udah dia minta cerita kaya nana. Mali jenah tidak ada rakyat tidak berikut. Kosan itu. Ama kana udah mau mikir fina kasar mau kamu tuh. Kalau kan kana cari mikir fina jadi semua mikir fina nasabah. Karena aku kok tidak jalannya anak. Harga sani. Jarumnya nama aku. Malah kabar suka ninjale. Alhamdulillah. Tidak berat juga wakana sih tahu asyik cuma telepon hijban. Nyacu bicatin toko pak. Gaafa nyaachuu isaati ilkaan 32 guna hir'atan jedha. Gaafa hojjechuu isaati garuu yaa rabbii. Hundi keessan isaati kan akkasitti qopheessanii tajaajilin keessuun ijoolleen hafu moo biyyuma beeruttichaadha moo waan Itoophiyaan qabdu kana hunda kan korrojjeenii qabdu. Harroota baasan. Nafu dhugaa. Haaree akkan himmiini xinnatus maallaquma isaanii tanii nyaadha maallaquma isaanii keessa jiraadha. Manuma isaanii keessarraa. Haaree sirriitti akkan hin agarsiin. Zimmi jedhee akkan isaan bira hin darbiin gubanii laxxan. Jireenya na jibbisiisan. Maallaa wal jedhee mee fala naa himaame lammii ko. Cubbuu sodaa balaachi gadi naqeedha. Hundi isaa manuu baay'ee falaffaleera jedhate. Garuu wanti nan asitti godhu boru mana kootti na eeggata maaliin godha. Waan har'a isaa hin argan jedhee gadi naqee rabbiin immoo na harka. Amman kana fixu halkan qixxeedhaan nagaa amman kana fixutti jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa fixeen isaanitti agarsiisa. Kun amma fixee haala kanaan asiin qe'een boru ganama munnana jedhe talleejee keessa kaa'u isinitti agarsiisa. Manarraa faana halkan qixxeen fixe dhugaadha. Aman ajaa'ibu garuu mandira deemnee dhufeetanitti